wanta hafuurri qulqulluun jireenya amanaa tokko keessatti hojjetu maqoolee garaagaraa yookiin waamicha garaagaraatiin waamna. Isa kana nutu waamatu hin ta'inii macaafa qulqulluutu waama. Taateewwan kun taateewwan sababa garaagaraatiif kaayyoo garaagaraatiif jireenya amanaa keessatti raawwatanidha waan ta'eef hafuurri qulqulluun jireenya amanaa keessatti hojii inni hojjetu akkasuma kallattiiwwan inni ittiin hojjetuu fi kaayyoowwan hafuurri qulqulluu moggaasa garaagaraatiin amanaa keessatti laphee amanaa keessatti socho'uun sagalee waaqayyoo gadi fageenyaan itti gorree yoo ilaallee nutti dubbata. Jireenya amantoota baay'eedhaa lafa kanarratti milkaa'ina gurguddaa gonfataniiru. Namoonni milkaa'uun, namoonni fiixa ba'uun, namoonni addunyaa kana irratti waaqayyo jireenya isaanii hojjetee fiixa ba'an, warri waaqayyo fiixa isaan baasee muuxannoo fi milkaa'ina jireenya isaanii yoo gaafattan, milkaa'inni jireenya isaanii, fiixa ba'umsi jireenya isaanii wanna kan biraadhaaf odoo hin ta'in hafuura qulqulluutti hidhamuudha. Hariiroon isaaniif hafuura qulqulluu gidduu jiru boondeejiin yookiin boondiin isaanii fi Yesuusiin gidduu, isaanii fi hafuura qulqulluudhaan gidduu jiru istroongi ta'uudha, cimaa ta'uudha. Kanarraa kan ka'e namoonni baay'een milkaa'anii macaafa qulqulluu keessatti wantoota seerri uumamaa isaaniif hin eeyyamne, wantoota haalli isaan keessa jiran isaaniif hin eeyyamne, humni isaanii hin eeyyamne, seerri uumamaa dhala namaatiif kan hin eeyyamne yeroo isaan hojjetan, wantoota gurguddaa irratti yeroo isaan milkaa'an, yeroo isaan fiixa ba'an argina. Kun maal inni jettanii yoo gaafattan dugduuba isaanii humna hafuura qulqulluutu jira jechuudha. Paaworii hafuura qulqulluutu jira jechuudha. Amanaan tokko humna hin qabu taanaan humni waaqayyoodha yookiin molokotaawwii hayil ወይም መለኮታዊ ጥበቃ ወይም መለኮታዊ አገዛዝ መለኮታዊ ጥር መለኮታዊ ጋይዳንስ ከሌለ አንድ አማኝ ህይወቱ ውጤታማ አይሆንም። ጅሬኝሳ ፊጠበይንሰ ይንቀቡ ስኬታማ አይሆንም። ሰክሰሱ ጥቂት ይሆናል። የሆነ የመንደር ሰክሰስ፣ የጎረቤት ሰክሰስ፣ የአንድ ሰው የተራ ሰክሰስ ይሆናል። ምክንያቱም ሰው ያለ እግዚአብሔር፣ ሰው ያለ መንፈስ ቅዱስ ብቻውን ብርቱ ሊሆን አይችልምና namni ga'a jaba humna qabeessa ta'uu kan danda'u with the spiritual helpness, gargaarsa hafuura qulqulluutiin. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Hin argina macaafa keenya keessatti iddoo garaa garaatti. Sababiin isaa ayyaanni waaqayyoo karaa hafuuraatiin nu keessaan socho'a. Sochiiwwan kun jireenya keenya irratti dhiibbaa ifaa uumu, dhiibbaa mul'atan uumu. Yaadattu yoo ta'e Qorontos lammaffaa boqonnaa 12:9 irratti Phaawulos peenii wayii qaba, hin dhukkuffata ture. Dhukkuba isaa kana waaqayyo akka sarraa fuudhuu fi si'a sadii mishigii galee soomaa fi kadhataan yooma soomaa fi sagadaan kadhate. Kadhanni isaa waaqayyo waan guddaan irraa kan inni hojjetu yoom fayyaa ta'e jedhee waan amanuuf fayyaa isaa deebifachuudhaaf ture. Waaqayyo garuu dhumarratti kadhata isaa booddee, xumura kadhata isaatii booddee waaqayyo deebii akkana jedhu deebiseef. Maal jedhaanii? Ayyaanni koo sigaa, humni koo dadhabaa keessaan akeeka isaa ni raawwataa jedha. Maaltu sigaa? Humni koo sigaa, ayyaanni koo sigaa jedha. Ayyaanni waaqayyoo ga'aa nama godha. Ayyaanni waaqayyoo cimaa nama godha. Ayyaanni sun karaa hafuura qulqulluutiin keessa keenya socho'a. Kanaafuu sirna hafuurri qulqulluun keessa keenyatti hojjetu kana walii wajjin ilaallaa barannaa jechuudha. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Sirna hojiilee kanneen maqoolee gurguddoo shaniin waamamu. Jireenya keenya keessatti sirnoonni kun maqoolee gurguddoo shaniin waamamu. Sirni hojiilee kanneen keessaa isaan gara jalqabaa arfan
amanaan al takka kan hiratu yookaan kan qooddatu yeroo ta'u inni dhumaan yookaan shanaffaan immoo gradually jireenya amanaa keessatti day to day guyyaadhaa guyyaatti yeroodhaa yerootti jireenya amanaa keessatti kan fiixa ba'u kan dagaaguudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Akkuma beektan amanaan tokko mucaa Waaqayyooti kan isan jechisiisu hafuura qulqulluu fudhachuudha. Namni gaafa amanu battala harka isaa ol kaasu, battala biyya lafaa ganu, battala seexana ganu, battala jireenya isaa Waaqayyoof dabarsee kennu mucaa Waaqayyoo ta'a. Mucaa Waaqayyoo ta'uudhaaf immoo hafuura qulqulluutu kennamaaf. Mucaa Waaqayyoo kan nu godhu hafuuraan, battala hafuuraan dhalannu mucaa Waaqayyoo ta'an. Hafuura Waaqayyoo ta'uun fudhatiin mucaa Waaqayyoo jedhamuu hin dandeenyu. Kanaafuu taateewwan shantu jireenya amanaa keessatti yeroo hafuurri qulqulluun amanaatti galu kaasee hojiiwwan kallattiiwwan garaagaraa kaayyoowwan garaagaraatiin taateewwan moggaasa gurguddaa shan qabantu jireenya keenya keessatti raawwata. Isaan kana keessaa inni gara jalqabaa hafuura qulqulluu fudhachuudha. Manfas qidduusiin maqabal ወይም receiving the spirit of God or Holy Spirit. Hafuura qulqulluu fudhachuudha. Jechoonni hafuura qulqulluu fudhachuu jedhu kun bakka hedduutti kallattii ifaa ta'een mul'ifamee katabameera. Isaan keessaas akka fakkeenyaatti muraasa yeroo kaasnu gooftaan keenya duraan dursee amantoonni hafuura qulqulluu akka fudhatan wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 39 boqonnaa 20 lakkoofsa 22 irratti nu barsiisa. Kakuu haaraa keessaan ka'umsa godhadhe. Kakuu moofaatti raajii Yu'eel yoo ilaaltan Ermiyaas karaa Ermiyaas yoo ilaaltan raajonni kun ifatti waa'ee hafuura qulqulluu raajaniiru. Caalatti garuu nuun kan ilaallu as kakuu haaraa keessatti. Kakuu haaraa keessatti Iyesuus Kiristoos ofii isaatiin hafuura qulqulluu akka isaan fudhatan fudhachuun akka isaan irra jiru gaafa sana jaboo akka isaan ta'an gooftaan keenya Iyesuus barsiisa isaa keessatti barsiisa. Lammaffaa irratti humna yookaan kennaa fudhataniiru yookaan fudhadhaa jedha. Hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 8 fi boqonnaa 2 lakkoofsa 38 dhaqxanii gaafa ilaaltan kutaa kanatti gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos bartoota isaatiin amma humna argattanitti humna fudhattanitti Yerusaalem keessaa hin ba'inaa yeroo jedhu argina. Humna fudhachuu galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Sadaffaa irratti amantoonni hafuura argataniiru jedhamee hojii ergamootaa boqonnaa 10 lakkoofsa 47 boqonnaa 19 lakkoofsa 2 tokkoffaa Qorontos boqonnaa 6 lakkoofsa 19 irratti waa'ee hafuura qulqulluu fudhachuu dubbata. Caqasawwan kana keessatti hafuura qulqulluu fudhachuudha. Hafuura qulqulluu fudhachuun battalatti amanaan Iyesuus Kiristoosiin amanetti jireenya amanaa irratti kan raawwatu taatee battalatti jireenya amanaa irratti mul'atudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kaayyoon isaas amanaan hafuura qulqulluu waliin tokkummaa eegaluu isaatiif ragaa ta'aa jechuudha. Inni kan biraan dhagni yookaan foon amanaa sun mana qulqullummaa Waaqayyoo ta'uusaa mirkaneessa jechuudha. Hafuura qulqulluu fudhachuu jechuun kan inni fayyadu amanaan Waaqayyoo wajjin hariiroo tokkummaa uumu, obboloota wajjin hariiroo tokkummaa uumu, unity yookiin fellowshipii uumuudhaaf ragaa ta'a. Lammaffaa irratti dhagni amanaa sun yookaan jireenyi keenya manni keenya foon keenya kun mana qulqullummaa Waaqayyoo ta'uusaa nuuf mirkaneessaa jechuudha. Kanaaf amanaan tokko battala amanuu Yesuus Kiristoosin fayyisaa lubbuu isaatii godhee fudhatu hafuura qulqulluu fudhataa jenna. Hafuurri kun battala isa keessa galu amanaan sun Waaqayyo wajjin fellowshipii qaba, obboloota wajjiniin fellowshipii qaba. Mana qulqullummaa Waaqayyoo ta'e immoo mirkaneeffamaa jechuudha. Lammaffaa irratti hafuura qulqulluudhaan cuuphamuudha. Jechoonni kun wangeelota arfan keessatti irra deddeebiidhaan barreeffamanii argina. Si'a afur jechoota
kutaawwan wangeelaa keessatti caqafamaniiru. Hojii ergamootaa keessatti si'a 2 irra deebi'amee caqafameera. Hafuura qulqulluudhaan kan cuuphu gooftaa keenya Yesuus qofa akka ta'e amanaan gaafa Yesuusitti amanu battala Yesuusitti amanu hafuura qulqulluudhaan cuuphama. Wangeela Maatewos boqonnaa 3 lakkoofsa 11, Maarqos boqonnaa 1 lakkoofsa 8, Luqaas 3:16 fi Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 3 yoo ilaaltan si'a 4 wangeelota arfan keessatti, hojii ergamootaa keessatti immoo hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 5 fi boqonnaa 11 lakkoofsa 16 irratti argitu jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Amantoonni ni cuuphamu jedha. Galanni isaaf haa ta'u. Kan isaan cuuphaman hafuura qulqulluudhaan. Tu bishaaniin hin cuuphamin, tu lubni tokko yookaan qeesiin tokko yookaan wangeelaawwiin tokko qondaalli yookiin tajaajilaan waldaa tokko toon hin cuuphin hafuurri qulqulluun ofii isaatii nu cuuphaa jechuudha. Akkuma hafuura qulqulluu fudhachuun kaayyoo mataa isaatii qabu, hafuura qulqulluudhaan cuuphamuunis kaayyoo mataa isaatii qaba. Kaayyoon hafuura qulqulluudhaan cuuphamu amanaa sana qaama Kiristoos ishii taate tokkittii waldaa kiristiyaana addunyaa keessatti bu'aa dhagnaa godhee walitti qabsiisuudhaaf fayyada. Inni jalqabaa hafuura qulqulluu fudhachuun Waaqayyoof obboloota wajjin tokkummaa qabaachuudhaaf ragaa ta'a. Waldaa kiristaana yookaan yuunivarsaal charch ishii jedhamtu waldaa waliigalaa keessatti dhagna tokko irratti buusaa taatee ta'ee amanaan tokko akka inni ijaaramee fi tajaajilaa jechuudha. Hafuura qulqulluudhaan cuuphamuun. Sadaffaa irratti hafuura qulqulluudhaan mallatteeffamuudha. Mallatteeffamuun akkuma maqaa isaa irraa arginu adda baafamuudha, fo'amuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Dubbicha dhaga'ee Iyyesuusitti kan amanu hundumtuu hafuura qulqulluudhaan akka mallatteeffamu ergamaa Phaawulos hojii ergaa Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 13 irratti nutti hima. Kaayyoon isa kanaa immoo Waaqa irratti dhaala ta'ee kan nuuf qophaa'e abdii akka qabnu Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 14tti nutti hima. Guyyaa fayyinaatiif wabii akka nu ta'uuf Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 30 irratti nutti hima. Inni kan biraan hafuura qulqulluu mallatteeffamuun dheekkamsa Waaqayyoo isa sodaachisaa sana jalaa sababa mallatteeffamuu keenyaatiin onni oolla yookaan ni baana. Haleluuyaa. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Dubbiin kun dubbii jabaadha. Hafuura qulqulluudhaan mallatteeffamteet gaafa amantu mallatteeffamte, gaafa harka kee ol kaaftu utuu ati sirriitti iyyuu gooftaa hin beekin, gaafa afaan kee Iyesuus fayyisaa ta'uusaa dubbatu, garaan kee fayyisaa ta'uusaa amanu, isa garaan kee amane afaan kee gaafa dhugaa ba'u sana hafuura qulqulluudhaan mallatteeffamteetta. Mallattoon sitti godhameera, adda baafamteetta. Mallattoo jechuun kan saa taateetta jechuudha. Haleluuyaa. Mee akkana jedhaa ofirratti dubbadhaa. Ani kan Waaqayyoo ta'ee mallatteeffameera jedhaa. Ani kan qaama kamiituu miti. Ani kan mataa kootii miti. Ani kan biyya lafaa miti. Ani kan foon kootii miti. Ani kan eenyummaa kootii miti jedhaa ofirratti dubbadhaa. Eeyyee mallatteeffamneerra. Haleluuyaa. Mallatteeffamuun adda baafamuudha. Mallatteeffamuun milikkeeffamuudha. Haleluuyaa. Abbaan arge dhufee akkasitti hin buune. Maaraazoo koppaariya. Seexanni akkasitti arge akkasitti hin buune. Biyyi lafaa akka arge akkasitti hin buune. Ergamaan abbaan ta'ee dhufee akka arge akkasitti hin buune. Waaqayyo hafuura isaatiin si mallatteessuudhaan milikkita sitti godheera. Ati milikkita qabda. Nama gadhiisii horii gadhiisii badde, nama gadhiisii bade miti. Mallattootu sitti jira. Kan biyyi lafaa beeku, kan seexanni beeku, kan namni biraa beeku, kan aalli beeku, samiin kan beeku, ergamoonni kan beekan mallattootu sitti jira. Mee akkas jedhee ofirratti dubbadhu iddoo jirtu mallattootu narra jira jedha. Haleluuyaa. Mallattootu nurra jira. Mallatteeffamuun kaayyoonsaa Waaqa irratti sanuuf qophaa'e dhaala bara baraa abdiidhaan akka eeggannuuf. Lammaffaan guyyaa fayyinaatiif wabii nuu ta'a. Akkasuma dheekkamsa Waaqayyoo jalaa, adaba Waaqayyoo isa sodaachisaa sana jalaa akka baanuuf nu gargaaraa jechuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Inni arfaffaan hafuura qulqulluudhaan dibamuudha. Inni kun filamuu, taayitaa fudhachuu, aangoo ta'e wayii qooddachuu, aangeffamuu agarsiisa. Ameen ameen.
Hafuura qulqulluudhaan gaafa dibamnu hangeffamne. Hafuura qulqulluudhaan gaafa dibamnu mallatteeffamne. Hafuura qulqulluudhaan gaafa dibamnu taayitaa fudhanne. Nuti warra hangoo qabanidha. Haleluuyaa. Mee akkas jedha ofirratti dubbadhaa. Annama akkasumaanii miti jedha. Rogaan purdalashaa. Aniifis nama akkasumaanii miti. Waaqayyo hafuura isaatiin nu dibeera. Gaafa dibamnu ni filamne, adda baafamne, taayitaa fudhanne, ni aangeffamne jechuudha. Warra aangooti, warra awutooriitii qabanidha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Bara gumoofaatti fakkeenya hafuura qulqulluu kan ta'e hojii Waaqayyoo kan hojjetan namoonni dibata zayitiitiin yookiin immoo dibata garaagaraatiin qulqulleeffamu dibamanii luboota yookaan mootota ta'anii filatamu. Gaafa dibamtu yookiin luba yookiin mootota taatee adda baate jechuudha. Macaafa seera ba'uu boqonnaa 28 lakkoofsa 41 dhaqxanii sirriitti yoo ilaaltan ni argattu. Kiristoos Yesuus dhiiga isaatiin mootummaadhaa fi luboota nu godheera. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 9 lakkoofsa 10 boqonnaa 20 lakkoofsa 4 hanga 6 yoo ilaaltan luboota akka nu godhe. Haleluuyaa. Afaan garaagaraarraa, sanyii garaagaraarraa, bakka garaagaraarraa, aadaa garaagaraa keessaa dhiiga isaatiin ofii isaatii ijoollota mootota yookaan immoo luboota nu godhe jechuudha. Nuti moototas lubootas jechuudha. Haleluuyaa. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Ani mootiidhas lubas jedha. Sagalee Waaqayyootu isinii kenna. Kiristoos jechuun kan dibame jechuu akkuma ta'e gooftaan iyyuu ofii isaatii hafuura qulqulluudhaan kan dibame ture jechuudha. Luqaas boqonnaa 4 lakkoofsa 9 hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 26 dhaqxanii ilaallachuu dandeessu. Sababiin isaas inni mootiidhaaf luba waan ta'eef. Zakkaariyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 13. Amantoonnis dibata kanaatiin yookaan dibata hafuura qulqulluutiin dibamuudhaan haleluuyaa. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 20 dhaqxanii ilaaluu dandeessu. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Dibanni fudhatan kunis isaan keessa jiraata. Dibanni kunis fagoo utuu hin ta'in nurraa kan dhiqamee badu utuu hin ta'in nu keessa jiraata. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 27 ilaaluu dandeessu. Kaayyoon dibamuu yookaan kaayyoon hafuura qulqulluudhaan dibamuu maal inni kan jedhu yoo ilaalle kaayyoon isaa tajaajila Waaqayyo nutti kenne tokko galmaan ga'uudhaaf nu gargaara. Luqaas 4:19 dhugaa Waaqayyoo hundumaa beekuudhaaf nu gargaara yookaan nu fayyada. Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 20. Namoonni hafuura qulqulluudhaan dibaman hojii Waaqayyoo nutti gaafatti kennamu moo'ichaan xumuru. Inni shanaffaa fi inni dhumaan hafuura qulqulluudhaan guutamuudha. Hafuura qulqulluudhaan guutamuun jireenya amantootaa hundumaa keessatti kan si'a tokko yookaan si'a 2-3 duwwaa raawwatee dhaabbatu utuu hin ta'in yeroodhaa yerootti jireenya amantootaa keessatti kan raawwatu kan ri'aakti ta'uudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Amma nuyi waa'ee Waaqayyoo yaanu, amma worshippii goonu, amma barannu, amma kadhannu, amma tajaajilamnu, amma jireenya keenya hafuura Waaqayyoo wajjin hariiroodhaan walitti finnu jireenya keenya keessatti guutamuun hafuura qulqulluudhaa ni taasifama. Hojii Waaqayyoo hojjechuudhaaf amanaan hafuura qulqulluudhaan guutamuutu isarra jiraata. Macaafa qulqulluu keenya keessatti namoonni hafuura qulqulluudhaan erga guutamanii booddee ergama tokko tokko ni qooddatu fiixanii baasu turan. Isaan kana keessaa baay'ee isaanii barreeffama irratti isinii tuqeera. Garuu gabaabseen xiqqoo wayii fakkeenya isinii kaasa. Baazu'eelii namni jedhamu hafuura qulqulluudhaan guutame mi'a mana qulqullummaa ogummaadhaan hojjete. Macaafa seera ba'uu boqonnaa 31 lakkoofsa 16 ilaaluu dandeessu. Yesuus Kiristoos mataa isaatiin hafuura qulqulluudhaan guutame saba sana gaggeessaa ture. Yesuus otoo hin ta'in Iyyaasuun. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Keessa deebii 34 lakkoofsa 9. As kakuu haaraatti gaafa dhufu Yohaannis cuuphaan hafuura qulqulluudhaan guutamee saba sana gara Waaqayyootti deebise. Laphee gaabbii akka holatan, qalbii akka diddiirratan, akka cuuphaman, eenyummaa isaanii isa kaleessaatti akka isaan gaabbanii fi lallaba dhuka qabu, lallaba laphee namaa mo'atu, lallaba jireenya namaa mo'atu lallabaa ture. Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 15 holqaa damma holqaa nyaachaa
damma moggaa nyaachaa udaan awwaannisaa nyaachaa mudhii isaa hidhatee lafa onaa keessaa sagalee lafa onaa ta'ee lallabaa kan ture lallaba isaatiin jireenyi namoota baay'ee jijjiiramee gooftaa fudhateera. Yeroo tokko gaaffii akkas jedhu of gaafanna. Nan lallaba lallabni koo humna dhaba. Nan lallaba nan barsiisa barsiifti koo humna dhaba. Nan raaja raajummaan koo humna dhaba. Nan faarfadha faarfannaan koo humna dhaba. Maalan godhe jenneetu ofirra ilaalla. Hafuura qulqulluudhaan guutamuutu nurra jiraata jechuudha. Lallabaan guutame humnaan lallaba. Raajiin guutame humnaan raaja. Faarfataan guutame humnaan faarfata. Gaggeessaan guutame humnaan gaggeessa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaafuu jireenya keessan keessatti gaafa guutamtan guutamuun hafuura qulqulluu gaafa isin keessa ta'u humna argattu. Haleluuyaa. Dandeettii waan tokkotti raawwattan. Kanaaf humni hafuura qulqulluu kan nu barbaachisuuf galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Hojii ergamootaa kana keessatti yoo ilaaltan boqonnaa 1, boqonnaa 2, boqonnaa 3, boqonnaa 4 itti fufiinsa hojii ergamootaa keessatti hojii hafuurri qulqulluun karaa ergamootaa hojjeteedha. Hafuurri qulqulluun al tokko fudhataniiru, mallatteeffamaniiru, ittiin chaappeeffamaniiru, ittiin cuubamaniiru. Garuu guutamuun guyyaadhaa guyyaatti hojiiwwan isaan hojjetanii wajjin isaaniif dabalama ture. Guutamuu kanaan daddarbanii hidhaarra darbanii fedhii foonirra darbanii dantaa foonirra darbanii harkisaaf ariyyannaa biyya lafaarra darbanii yeroo isaan wangeela lallaban argitu. Inni kun hafuura qulqulluun humna waan ta'eef. Holy Spirit is power. Power means the ability or capacity to do something or in particular way. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Humna, haleluuyaa. Lallabni kee humna akka argatu barbaadda yoo ta'e, kadhanni kee humna akka argatu barbaadda yoo ta'e, raajummaan kee akka humna argatu barbaadda yoo ta'e, gaggeessummaan ati gaggeessitu daldalli kee, biizinasiin kee humna akka argatu barbaadda yoo ta'e, mammulaataan labbi hafuura qulqulluudhaan guutamuu danda'utu sinirra jiraata jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Fakkeenya hedduu barreeffama irratti isiniif katabeera. Isaan sana dubbisuu dandeessu. Hunduma keessaa garuu kan na dhibu hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 31 fi hojii ergamootaa boqonnaa 7 lakkoofsa 55tti guutamuu Isxifaanos argina. Isxifaanos dhagaan utoo itti darbatamuu rakkina keessa gidiraa keessa dhaabbatee ija jabinaan utuu du'atti deemaa jiru waa'ee Yesuus dhugaa ba'aa ture. Yeroo baay'ee namoonni lallabaniiru. Isxifaanos jabina isaa otoo hin ta'in jabina hafuura qulqulluuti. Hafuurri qulqulluun gaafa nu guutu peenii keenya, beela keenya, maqaa baduu keenya, namoonni nurratti dubbachuu, kara deemtoonni nurratti dubbachuu nu irraanfachiisa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Waan tokkoon isinii kadhadha daqiiqaa muraasa. Maqaa Iyesuus Kiristoosiin jireenya keessan irratti guutamuun dhugaan, guutamuun giddu galeessa, guutamuun roga galeessa kallattii hundumaatti jireenya keessan irratti haa raawwatu. Ba'aa keessan irraanfadhaa, beela keessan irraanfadhaa, harka duwwaa ta'uu keessan, bakka mijannee jiraachuu keessan, lola garaa keessa jiraachuu keessan, gidirfamaa keessa jiraachuu keessan, dhiphifamaa jiraachuu keessan, maqaa Yesuusiin irraanfadhaa. Ruukaa tokko paa namni tokko amiin jedhee ofirratti haa fudhatu. Si ta'eera maqaa Yesuusiin. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu ergamoonni hafuura qulqulluudhaan guutamaa turan. Hojii ergamootaa 2:4. Ba'aa fi bal'inni tajaajilaa hojii ergamootaa boqonnaa 2 irratti isinii kaaseera fi irra ture qorumsi waan isaan mudateef shaakalli caalu akka isaan barbaachisu waan beekuu fi hafuura qulqulluudhaan lammaffaa isaan guutaa ture. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Ergamoota si'a lammaffaadhaaf hafuura qulqulluudhaan guutaman Isxifaanosiin fakkeenya godhee isinii kaaseera. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Kanaafuu hafuurri qulqulluun jireenya keenya keessatti gaafa guutamuun jireenya keenya keessa gaafa jiru mo'annaa nuu fida. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf macaafni qulqulluun amantoonni yeroo hundumaa hafuura qulqulluudhaan akka guutamuu akka qaban Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 18 irratti nutti dubbata. Humnaa fi jabina namaatiin lafa kanarratti wanti hojjetamu wanti fiixa ba'u hin jiru. Hin tajaajiltaa, hin barattaa, hin daldaltaa, hin qottaa, wanta hojjettu hin beeku. Hojii garaa hojjechuu dandeessa. Wanta hojjettu humna kee duwwaadhaan fiixa siif hin ba'u. Wanta hojjettu jabina kee duwwaadhaan fiixa siif hin ba'u. Deeggarsa firaa, deeggarsa maatii, deeggarsa miiltoowwanii, deeggarsa namoota harka sii reebanii qofaan fiixa siif hin ba'u. Fiixa akkasii ba'u
akkasii milkaa'u barbaadda yoo ta'e har'a dhaamsa tokkoon sii dhaama lallaba tokko dhugaa tokkoon sitti hima guutamuutu sirra jiraata yoo guutamte hafuurri qulqulluun gaafa si guutu to'annoo kee gararraa fiigda amma of to'achuu dadhabdutti amma anamoo nama biraadha jechuutti jijjiiramtee hojii waaqayyoo hojjetta ispeeshaalii namoonni hojii waaqayyoo hojjettan hojii waaqayyoo maasii waaqayyoo keessa kan jirtan kan gaggeessitan kan faarfattan kan lallabdan kan barsiiftan kan raajjan hojiiwwan garaagaraa mana waaqayyoo keessatti kan hojjettan qooda garaagaraa kan fudhattan na dhaggeeffadhaa dhaamsa tokkoon isinii dhaaba guutamuun maqaa Yesuusin isiniif haa ta'u በኢየሱስ ስም ጉተሙን ስኒ ያተው ሜአሜን ጀዳ ፉዳ ጉተሙን ስኒ ያተው ጉተማ ረክነ ሞአ ጉተማ ግድና ሞአ ጉተማ ጩቡ ሞአ ጉተማ ቢየለፋ ሞአ ጉተማ ሰይጣን ዳላ ጉተማ ቲቶ አኖ ከሰን ጀለገል ፈዳ ኩኒ መቃ ኢየሱስን ስኒ ባታ ፈከየ tokko dhumarratti sini kaasetan asumarratti barumsa ko har'a kana walitti qabe galateeffadhee xumura zakkaariyaas boqonnaa lakkoofsa 6 baay'een keessan waa'ee zakkaariyaas beektu galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u zakkaariyaas macaafa qulqulluu keenya keessatti luba mana qulqullummaati mana qulqullummaa ijaaruudhaaf dhama'aa kan ture Zarubaabelitti yeroo dubbatu argina zakkaariyaas raajiidha Zarubaabelitti kan inni dubbatu Zarubaabel kun waggaa 20 ol mana qulqullummaa ijaaruudhaaf yaalee dadhabe mukoota gatii qaban warqiiwwan meetiiwwan wantoota birriidhaan bitaman humna namaatiin walitti qabaman baay'ee walitti qabeera garuu kophaa namni tokko gaggeessaan hin guutamne namoota harka laba tokko dhugaa tokkoon sitti hima guutamuutu sirra jiraata yoo guutamte hafuurri qulqulluun gaafa si guutu to'annoo kee gararraa fiigda amma of to'achuu dadhabdutti amma anamoo nama biraadha jechuutti jijjiiramtee hojii waaqayyoo hojjetta Especially namoonni hojii waaqayyoo hojjettan hojii waaqayyoo maasii waaqayyoo keessa kan jirtan kan gaggeessitan kan faarfattan kan lallabdan kan barsiiftan kan raajjan hojiiwwan garaagaraa mana waaqayyoo keessatti kan hojjettan qooda garaagaraa kan fudhattan na dhaggeeffadhaa dhaamsa tokkoon isinii dhaaba guutamuun maqaa Yesuusin isiniif haa ta'u በኢየሱስ ስም ጉተሙን ስኒ ያተው ሜአሜን ጀዳ ፉዳ ጉተሙን ስኒ ያተው ጉተማ ረክነ ሞአ ጉተማ ግድና ሞአ ጉተማ ጩቡ ሞአ ጉተማ ቢየለፋ ሞአ ጉተማ ሰይጣን ዳላ ጉተማ ቲቶ አኖ ከሰን ጀለገል ፈዳ ኩኒ መቃ ኢየሱስን ስኒ ባታ ፈከየ tokko dhumarratti sini kaasetan asumarratti barumsa ko har'a kana walitti qabe galateeffadhee xumura zakkaariyaas boqonnaa lakkoofsa 6 baay'een keessan waa'ee zakkaariyaas beektu galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u zakkaariyaas macaafa qulqulluu keenya keessatti luba mana qulqullummaati mana qulqullummaa ijaaruudhaaf dhama'aa kan ture Zarubaabelitti yeroo dubbatu argina zakkaariyaas raajiidha Zarubaabelitti kan inni dubbatu Zarubaabel kun waggaa 20 ol mana qulqullummaa ijaaruudhaaf yaalee dadhabe mukoota gatii qaban warqiiwwan meetiiwwan wantoota birriidhaan bitaman humna namaatiin walitti qabaman baay'ee walitti qabeera garuu tulluu jedhee macaafni qulqulluun kan waamu mootonni manni qulqullummaan akka hin ijaaramne barbaadan dura dhaabbachuudhaan isa ittisaa ture kanaaf waaqayyo gaafa tokko zakkaariyaasitti ergee boqonnaa lakkoofsa 6 akkana jedhe humna kootiin malee jabinaan ogummaadhaan miti haleluuyaa kanaaf utuu biyya bulchina jedhanuu biyyi kana macamu utuu biyyaaf hojjenna jedhanuu biyyi beelaan kan dhumu utuu biyyi gaggeessina jedhanuu waldaan rakkina garaagaraatiin kan mucucaattu kan kuftu gaggeessaa hin guutamnetu tajaajila haleluuyaa gaggeessaan hin guutamne humna waaqayyootu toon ta'in humna isaatti hirkata humna waaqayyootiin immoo waa'ee waaqayyoo hojjechuun hin danda'amu galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u humna waaqayyootiin malee hafuura qulqulluudhaan malee hin danda'amu jireenya keessanitti dhiibdanii waan dadhabdan rurrukuttanii reebdanitti deddeebitanii amalaan dubbistanii kadhattanii isinii ta'uu kan dide waan tokkoon isinitti obboleewwan kiyya hafuura qulqulluudhaan guutamaa yoos harka sirii kennata utuun sagalee kana dubbadhu hafuurri qulqulluun laphee koo irratti natti dubbata jireenya namoota 6 as gidduudhaa utuu hafuurri qulqulluun toora galchuu argaatan jira galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u ol kaasu gadi jalaa bu'aa walitti qabu jalaa bittimaa hin qabu itti hin boqotanii utuu hojjetanu namoota boqonnaa dhaban namoota akka nama qilleensa hari'utti fiigan jireenyi isaanii abjuu kan jalaa ta'e
humna kan dhaban namoota akkatti of qoran keessoon isaanii duwwaa ta'ee kan itti mul'atu obboloota ja'an tokko hafuurri qulqulluun natti agarsiisa. Namoota kana hafuura isaaniis dinagdee isaaniis nan hojjedhaa gidduun galanaan jedha Waaqayyo. Haleluuyaa. Gogiinsi hafuuraa, gogiinsi foonii, gogiinsi dinagdee, gogiinsi sammuu, gogiinsi hubannaa maqaa Yesuusiin jireenya keessanirraa haa godaanu. Amiin jedhaa. Haa godaanu maqaa Yesuusiin. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Gooftaa keenya isa hundumaa danda'u galateeffanneetu xumurra. Waaqayyo Abbaa waan nutti dubbatteef sagalee kee waan nu ergiteef ulfaadhu. Sagalee kee dhageenye kanaan jiraachuu akka dandeenyu, ittiin deddeebi'uu akka dandeenyuuf ayyaana kee nuuf baay'ise. Sagaleen kee maqaa Yesuusiin jireenya keenya irratti haa hojjetu, hiika haa qabaatu. Bu'aa sagalee kanaatiin hidhaan keenya, gaaffiin keenya maqaa Yesuusiin haa ciccitu, duwwaan keenya haa guutu, cufaan keenya haa banamu, gaarri keenya maqaa Yesuusiin haa burkutaa'u. Sagalee kee kanaan jireenya keenya hojjedhu. Fiixa nu baasi. Maqaa Yesuusiin gara nu ergite dirree irra nu dhaabdetti fiixa ba'uu akka dandeenyu nu gargaari. Sinan eebbisa obboloota kiyyaa. Amiin jedhaan harkaa fudhaa. Dirree jirtan, lafa jirtan, bakka amma jirtan kanarratti fiixa ba'iinsi guutuun maqaa Yesuusiin isiniif haa ta'u. Haleluuyaa. Kana waan gooteef ulfaadhu. Ayyaana kee waan nu baay'ifteef, gaarummaa waan nutti agarsiifteef, tolaaf arjummaa keetiin ofitti waan nu qabdeef ulfaadhu. Amma yeroo kana utuun kadhata kana kadhachaa jiru humni dhukkubaa, humni dhabaa, humni rakkinaa, humni gidiraa maqaa Yesuus Kiristoosiin fagoo dhiyoodhaa humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin kan diigame, kan burkutaa'e, kan dhahame, kan daaraa ta'e hawwaara'e haa ta'u. Miilla isaanii jala haa galu. Humna haa godhatan, olaa kaafaman, affiigan gaarotarra maqaa Yesuusiin lafatti dhaabbate, dirreetti irra dhaabde sana irratti mo'ichi isaanii haa mirkanaa'u. Fiixa haa ba'an. Namoota milkaa'an, namoota bitan, namoota booji'an, namoota dhaalan, namoota walitti qabatan, namoota yaa Waaqayyo kallattii hundumaan milkaa'an keessaa tokko haa ta'an. Kana hunda waan gootuuf ulfaadhu. Dhukkubnaa dhahamu, beellaa dhahamu, rakkinnaa dhahamu, iyyumnaa dhahamu. Iyyumni foonii, iyyumni hafuuraa, dhukkubni foonii, dhukkubni hafuuraa keessaa alaan nama kan gaadu maqaa Yesuusiitiin kan dhahame, kan rukutame haa ta'u. Yeroo kana miilla obboleettii koo, miilla obboleessa kootii gaara moo'ichaa irratti galataan olaa ka'u, gaara boojuutti galataan olaa ka'u, gaara eebbaatti galataan olaa ka'u. Dhukkubaa fi rakkinoota isaanii ahurgufatan, moo'ichaan olaa ka'an. Kana hundumaa waan gootuuf ulfaadhu. As keessa namni danqamu, namni karaa dhaabbatu, namni humna isaatiin lola dhaqee mo'amu hin jiraatin si qabatanii haa lolan haa mo'an, si qabatanii haa daldalan haa mo'an, tirfaammaa haa ta'an, si qabatanii haa tajaajilan haa beekaman, humni keessan irratti haa hojjetu, fiixa haa ba'an, dhukkubni gaaffiiwwan garaa garaa jireenya isaanii irratti haa rukutamu. Maqaa kee maqaa Yesuusiin ameen. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kadhata kana amantiin na wajjiniin kadhattaa jedhetan amana. Dubbii kana ofitti firoomsaa, yaadannoo isaa qabadhaa. Jireenya keessan irratti ri'aakti godhaa. Yeroo hundumaa waan hojjechuudhaaf sochootan erga guutamtanii, haleluuyaa, dura guutamuu ofii keessanii kadhadhaa. Lallabuu gaafa ol kaatan, barsiisuu gaafa ol kaatan, gorsuu gaafa ol kaatan dura guutamaa. Guutamtee gaafa sochootu, guutamtee gaafa deemtu boojuun kan keeti. Kuni maqaa Yesuusiin isin irratti haa ta'u. Ameen.